humna diinaa baay'inaan wal gurmeesse mooraa godhachuun achirraa ba'e immoo qabeenyaa fi lubbuu namaan taphatu falmaan sabichaa woboon iddoowwan hedduutti adaba barbaachisu kennaafii jira. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii madda albuudaa guyyaa kaleessaa hagayya 23 barii barraaqaan godina Gujii Bahaa aanaa Waadiraa fi aanaa Goorodoolaa gidduu kan jirtu mooraa diinaa Muxmuruu jedhamtu irratti tarkaanfii fudhachuun lukkeelee diinaa mooricha keessa qulqulleesse guutummaan guutuutti ari'ee baasuun galaa fi rasaasota garaagaraa dhuunfateera. Kana malees humna birmannaaf magaalaa Harqalloorraa deemtu bakka addaa Biqqaa Fooraa fi Hinqinnii jedhamtu gidduutti hattee itti hidhuun dhukkee irraa kaasee meeshaalee adda addaa irraa booji'uun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Gama meeshaalee booji'ameetiin qawwee AKM 10 rasaasa bireenii haga 2000 rasaasa AKM hedduu fi galaa waraanaa PP kuntaala 5 ol irraa booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Lolli hanga bilisummaatti itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo. Godina Arsii Bahaa Sakoo keessa loltoonni PP namoota nagaa sadaalsuu kanneessa ta'een ajjeesan Jaalawuu Mahmud bal'inni isaa akka ta'anutti isiniif dhiyeessi. Murni biltsiginnaa uummata nagaa afaan qawween ukkaamsee bulchuun bartee itti ta'e kaayyoo yeroo dheeraaf bulchuu isaa galmaan ga'achuuf hidhaa saamicha gubaatii mancaatii fi ajjeechaa raawwachaa jiran daran jabeessuun gochoonni loltoonnii fi ergamtoonni isaanii guyyaan raawwatan qe'ee babal'aa mancaasee jira. Hagayya 21 bara 2024 godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo ganda Dirree Odaa fi Biyyoo jedhamu keessatti namoota nagaa ooruu isaanii keessaa dalagatan qabuudhaan qaama isaanii aaduun cicciranii ajjeesu jiraattonni dubbatan. Namoonni kunneenis Kadiroo Boruu, Aliyyii Uttoo fi Binoo Amaan kanneen jedhaman ta'uu jiraattonni himan. Akka jiraattonni taatee kana ijaan argan jedhanitti ajjeesuu fi du'uun haaraa miti garuu akkaataan qaamni impaayirattiin bulcha jedhu namoota ittiin ajjeesu jiraachuuf akka abdii kutachiisu miira gaddaan Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himaniiru. Godilli Shagaraana naannoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdi jedhuun hidhaan jiraattota irra raawwatam cimeettuuf Jaalur Gufa Diinaa waan qindeeffate qaba. Loltootni mootummaa gabroonfataa Itoophiyaan maqaa nageenya impaayiratti eegsisuu jedhuun bobbaafaman faayidaa dhuunfaa isaanii fi of jireessuuf jecha uummata Oromoo irratti yakkoota garaagaraa raawwachaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan godina lixa Shaggar aanaa noonnootti waraanni faashistii PP hawaasa nagaa maqaa woboo waliin hariiroo qabdu jedhuun hidhuu jabeesse. Aanaa noonnoo ganda Dikoo Shuumoo jedhamu irraa gaafa hagayya 20 bara 2024 nama maqaan isaa Qalbii Magarsaa jedhamu hirmaannaa siyaasaa kamiyyuu kan hin qabne woboo waliin hariiroo qabda jechuun yakkanii waraanni sirnichaa qabuun hidhatti darbatanii dararaa jiraachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Aanaa noonnoo keessatti uummatni Oromoo finxaaleyyaa Amaaraa fi waraana faashistii PP'n dararaa jabaa argaa jiraachuun ni beekama. Godina Wallaggaa Saasigaattiidhaan hawaasa nagaa irra raawwatam cimeettuuf jaalbilisa saba bal'inni isaa akka ta'anutti isiniif dhiyeessi. Uummata Oromoo cunqursuun akka waan impaayera Itoophiyaa keessatti nageenya waaraan dhufuutti kan amanan ergamtoonni biltsiginnaa yeroo ammaa kana hawaasa nagaa maqaa garaagaraa itti maxxansuun badii tokko malee yakkanii hidhaatti guuraa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan tibba kana godina Bahaa Wallaggaa aanaa Saasigaa keessatti waraanni faashistii PP jiraattota humnaa ol hidhaatti guuraa jiraachuun himame. Aanaa Saasigaa ganda Walqixxummaa jedhamu irraa guyyaa dheengaddaa hagayya 23/2024 namoota maqaan isaanii Waaqtolee Taayyee fi Boggaalee Kifiluu jedhaman woboo deeggartu jechuun waraanni sirnichaa halkan sa'aatii 6tti mana jireenyaa isaanii cabsanii seenuun bakka ciisichaa isaaniitti qabanii waajjira poolisii aanaa Saasigaatti hidhanii dararaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Aanichatti torban lamaan darbanii as hidhaa dabalatee ajjeechaa fi saamichi waraana sirnichaan jiraattota irratti raawwatamu daraan jabaatee jiraachuus maddeen keenya itti dabaluun himaniiru. Godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Jimmaatti ergamtoonni biltsiginnaa saamichaa fi reebicha ulfaataa uummata irra raawwatan guutuu gabaasa kan akka ta'anutti isiniif dhiyeessin. Ergamtoonni biltsiginnaa magaalota Oromiyaa adda addaa manneen diiguu saamicha marra raawwachuun diinagdeen ilmaan Oromoo dadhabsiisuuf balleessuuf bobbaafaman guyyaa guyyaan dararama raawwatan itti fufaniiru. Haaluma kanaan godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa lukkeelee PP'n saamicha hawaasa irra raawwatan cimeettuuf naannoo yuunivarsiitii Jimmaa bakka baarri beekoo jedhamerra akkamis darbi jechuun gaafa gayya 22/2024 galgala sa'aatii 11:30 bakka uummanni itti uffata fooddeef kopheewwan gargaraa gurguratanii qaamni mootummaadha ofiin jedhumnaan qabee daldaltoota irra saamuun gariin ammoo reebicha marra gaggeessu jiraattonni magaalicha himanii jiru. Akka namoonni itti dhiyeenyaan beekan jedhanii namoonni bakkicha meeshaalee gurguraa turan kagar saamamanii hagar ammoo garmalee reebamuuf hagar immoo osoo baqatu miidhaan qaama ulfaataaf salphaan miidhamuus dabaluun dubbatan. Godina Arsii Bahaa Sirkaa keessa manneen qonnaan bultoota gubachuuf saamichi loltoota sirnichaan jiraattota irra raawwatan.
Jaaluuf gufa diina bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeesse. Sirni jibba Oromummaa irraa qabu qofaaf uummata qulqulluu lafa irraa balleessuuf karoorfatee ka'uun hojjechaa jiru biltsiginnaan. Waraana isaa kan dantaa dhuunfaaf jiraatu itti bobbaasuun maqaa hidhata woboo qabduutiin hidhuu manaa fi qabeenya isaa abiddaan barbadeessuu daran jabeessanii jiru. Haaluma kanaan bolola aangoof jecha sirni duula mancaatiin impaayeratti kufaatiif saaxilaa jiru murni faashistiin PP gaafa hagayya 21/2024 godina Arsii Bahaa aanaa Siree ganda Haleeluu jedhamu keessatti waraanni weerartuu PP akkuma amala isaanii maqaa woboo waliin hidhata qabdu jedhu da'oo godhachuun namoota nagaa jiruuf jireenya isaanii geggeeffatan manaa fi qabeenya isaanii saamuun harka qullaatti hambisuu odeeffannoon ONM jiraattota irraa argatanii addeessa. Namoota qabeenyi isaanii saamamee fi manni jalaa gubate kanneenis maqaan isaanii Darsoo Usmaan, Ciisuu Usmaan, Maammad Jamaal, Faarii Usmaanii fi mana haadha Darsoo Usmaan dabalatee qabeenya guutuu waliin barbadeessanii jiraachuu dubbatu. Aanuma Siree ganda Haleeluu sana keessatti guyyuma sana namoota maqaan isaanii Ciisuu Usmaan, Tamaam Dilbatoo fi Haajii Abbaa Manzaa kanneen jedhaman reebicha hamaa irratti raawwachuun fuudhanii hidhus dabaluun addeessaniiru. Godina Wallaggaa Kiraamuutti ergamtoonni murna PP sochii tokko tokkeef bajaajii uguran. Jaaliiraan gameessaa waan qindeeffatti qaba. Ergamtoonni biltsiginnaa yeroo adda addaatti waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu maqaa jedhuun ilmaan Oromoo irratti dararaa ulfaataa qaqqabsiisaa kan oolan ta'uun ni beekama. Haaluma kanaan godina Bahaa Wallaggaa aanaa Kiiramuutti waraanni garboonfataan PP sochii dokdoqqeef baajaajii dhorkuun himamee jira. Sochiin dokdoqqeef baajaajii waraana bilisummaa Oromoo nutti fida jechuun kaabinoonni aanaa Kiiramuu sodaa qaban irraa ka'uun akka ugguran dubbatu. Akka jiraattonni kunneen jedhanitti namoota danuutu baajaajiif dokdoqqeen hawaasa deddeebisuun galii achirraa argatuun ofii fi maatii isaanii jiraachisa jechuun kaabinoonni sodaa lubbuu isaaniif jecha namoota beelaan rukutaa jirus jedhaniiru. Akkasumas aanichatti miidhaan gama qaamolee murna garboonfataa PP fi fiinxaaleeyyii Amaaraan uummata Oromoo aanichaa irratti raawwatamu garmalee jabaatee itti fufee jiraachuus dabaluun ibsaniiru. Loltoonni murna biltsiginnaa 3 qawwee filannoo guutuun kaaf shaggaraana warjaarsurraa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa tarkennatan. Jaalbilisa sabaa waan qindeeffatti qabdi. Akkuma midhaan humnaan nyaatan humna namaaf hin ta'u jedhan sana murni biltsiginnaas dargaggoota lafa argee walitti funaanee dirqiin gara mooraa leenjiitti guuraa kan turan yoo ta'u dargaggoonni kunneenis sirna balfamaa fi cubbamaa dhiiga ilmaan Oromoon taphatu ta'uu baruun gara mooraa qabsoo qawoboon geggeeffamaa jiruutti dabalamaa jiru. Sirni ilmaan maatii jalaa funaanee teessoo isaa ittiin tikfachaa gama tokkoon ammoo qe'ee maatiitti deebi'uun ajjechaa qabee hanga saamichaa raawwachaa jiru utubuun cubbuu fi hammeenya hamaa ta'uu kanneen baran mooraa waraana biltsiginnaa ganuu itti fufaniiru. Haaluma kanaan loltoonni sirnichaa beekaanis ta'e osoo hin beekin sirna ajjeesaa kana tajaajilaa turan 3 qawwee fi hidhannoo guutuun kaaba shaggaraanaa warra jaarsoo mooraa ejersaa keessaa gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennataniiru. Akka loltoonni kunneen jedhanittis mooraa isaanii keessa waliigalteen akka hin jirree fi walqoodinsi sanyummaa daraan dagaagee akka jirus dubbatan. Itti dabaluunis uummanni keenya yeroo miidhamu ijaan arguu fi qaamaan keessatti hirmaachuun hedduu nu ceepha'ee jechuun yeroon kun yeroo itti uummata ofiif dhaabbatan malee uummata ofii miidhanii miti jechuun dabaluun ibsaniiru. Dhuma irrattis ilmaan Oromoo sabaan Oromoo ta'anii sirnicha tajaajilaa jiraniin murna biltsiginnaa uummata Oromoo lafa irraa duguugaa jiru jala gortanii uummata keessan miidhuu irra gara qabsoo haqaatti dabalamaatii saba keessan tajaajilaa jechuun dhaamsa isaanii dabarfataniiru. Godilli Tarargee aanaa Ciroo keessan namoonni 6 waraana sirnichaan buutee dhabamsiifaman. Guutuu gabaas kana akka taanutti isiniif dhiyaata. Egeree uummata Oromoo fi yaaddoo cimaa kan murni biltsiginnaaf ergamtoonni isaanii namoota nagaa sabab tokko malee qe'ee isaaniirra ukkaamsuun saamichaaf ajjeecharra raawwataniin cinaa qabanii buutee dhabamsiisaa jiru. Godilli Tarargee aanaa Ciroo Haradda Sheek Adam keessa murni nageenya hawaasa booressuuf bobbaafaman kunneen namoota jaqayeef qabeenyi isaanii keessa erga qabanii wajjir gandaatti hidhanii dararaa turan jiraattonni himan. Namoota kanneenis ergamanidhaa galchanii akka waan gadhiisanii fakkeessuun tokkoon isaaniirra qarshii 5,000 erga fudhataniin booda manidhaa sun keessa baasuun eessa akka isaan geessan hin beekamin jiraachuu dubbatu. Namoonni maallaqni irra guuramuun ofiif buuteen isaanii dhaban kunneen maqaan isaanii Najaash Aliyyi Ibrahim, Hallamuddiin Abraashoo Soommanee, Sultaan Umaar Adam, Ibsaa Ahmad Yuusufee, Ramadaan Jamaal Abdiif Sharafu Qaasim Abdurrahman kanneen jedhamanii. Akka jiraattonni jedhanii namoonni kunneen hanga gabaasni hin qindaa'etti eessa akka isaan geessan hin beekaminiif hanga ammaa maatiin manidhaa irraa eegalee hanga godinaa barbaadaa jiranis har'aatti biyyoolessa Oromiyaa affeeran. Siidaan nam siyaasaaf qabsaa mirga namoomaa Jaalbaatti Urgeessaa magaalaa Makkiitti eebbifame.
Jaaddaan Deelimoo bal'een isaa akka taanutti isiniif dhiyeesse. Eebila 10 bara 2024 ture. Halkan qixxee akka lakkoofsa Impaayera Itoophiyaatti sa'a 6 keessa ba'aa Shaggar magaalaa Maqii mana siree kuusaa boba'aa noo fuulduratti kan argamu mana ciisichaa Abbabaa keessa nama siyaasaa Qondaala ABO fi falmaa mirga namoomaa Jaalbatteen Urgeessaa kan humnoota nageenyaa murna biltsiginnaan fuudhamee bahiinsa zuwaa yookaan marfata girrisaa bakka balfii gatamutti konkolaataarraa buufamee akka harkisaa duubatti hidhamee jirutti kan ajjeefamuun nama siyaasaa fi falmaa mirga namoomaa kun ammeenyummaa murna biltsiginnaa ifatti akka agarsiisu hubachuun barattoonni yuunivarsiitii fi sadarkaa lammaffaa mormiif daandiitti yoo ba'an hawaasnis mufii isaanii diddaan bakka cufaa agarsiisaa turan. Haa ta'u malee murni biltsiginnaa diddaan uummataa kun akka hin jabaanneef hidhaa fi burjaajii jabeessuun qaamoleen mirga namoomaa dhaabbatumti biltsiginnaa koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka qorannoo hin geggeessine dhorkuun koomishinichis ajjeechaa kanaa hidhattoonni biltsiginnaa raawwachuu fi sababa doorsisa hojjettoota isaarra ga'eef qorannoo Maqiitti geggeessaa ture akka addaan kutee ibse. Sekondiin daqiiqaatti daqiiqaan sa'aatiin guyyaa torban ji'a jechaa erga Jaalbattee Urgeessaa namni egeree hooggansa siyaasa Oromoo keessatti abdatamaa ta'e ajjeefamee baatiin 4 darbeera. Baatii arfan kana keessatti maatiin iji isaanii qara ilaalaa fi dhugaas argachuu dhabuun dararama yaadaa fi qalbii akkasumas doorsisa tikoota biltsiginnaa jala ta'anii siidaa yaadannoo leenca nama jabaa siyaasa Oromoo fi falmaa mirga namoomaa Jaalbatee Urgeessaaf ba'aa Shaggar magaalaa Maqiitti magaaluma keessatti ajjeefametti dhaabaniiruuf siidaan qeeransicha dhugaa lallabuu fi sobaaf hin jilbeenfanne sodaa malee dantaa Oromoof dubbachaa ture kun guyyaa har'aa agayya 24 bara 2024 bakka maatii fi firoottan isaa argamanitti yoo eebbifamu namoonni fi qondaaltonni siyaasaa affeerraan godhameef sodaa biltsiginnaaf akka irraa hafan hirmaataan sagantichaa tokko waan achi ture miira gaddaan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himeera.